tana mana saa keessaan jira. Mana saa kana keessaa bahuudhaaf garuu qophiidha. Salaaniin baatee akkaataa inni irra na kuteetu nan baasisiitu. Arrallee borullee mana saa keessaa hin bahullee dhibbaa dhibbatti hin bahu. Manumaa harkadee uffata firraan keessa kun majlisa kophaa jira kunis kophaa jira kun mana hirribaati raayisaan rafaa'u eenyuun na gaafata. Maallaqa irraa hin dalagaa obboleessa. Maallaqumaan sami akka labatan aggaxaa ture. Hin barbaadu anis maallaqa hiyyallee hin barbaadu. Akkasi gaara galuu miti ilaal. Abbaa mootii ganda kanaa yaman kanaa fide wanta kana godhan fannis. Akkaataan waliin irra kunnee fi akkaataa inni irraa nageetu waan kana na jechisiise. Maaliif jennaan ilmi namaa yaadinsa isaa dhaba malee sammuun isaa yaadinsa dhaba malee anuu hidhaa saniin yookaan namni hidhamee hidhaan fixata caluma jeetuma akkanumaan dachaasfaan na baase dachaasfaan baasan hayyee baasan maallaqa namaa kana narraa kafalaadhaa jechuun qabu inni kan maallaqa namaa firraan kafalin akkanumaan hariifummaa isaa ani dhiirummaatii yaani mana isaa keessaa baasee gaara galche akkasi namni tokko anammoo akka yaada mataa kiyyaa akka yaada sammuu kiyyaatti yoo naasee waan silaa namni na dubbachaa ooluuf san haqa rabbii san himee waan kiyya firraa kannee fi firraa geessee firraa kannee yootiin naamusa kiyyaa mana kiyya keessa taa'ee dasnajja nattola. Haa ta'u malee immoo namni tokko yaadinsa sammuun isaa muqaffalummaa isaa dhaba malee muqaffala malee kun jaamaan jasbichi haqa namni mana keessaa baasee hidhaadhaa baasee maallaqa namaa narraa kafalaan juuni hattuun akka garan qabne kun hannummaa isaa irraan tana agarsiisa. Dachaasis wajjin nyaate maallaqa jecha. Toofiqoonis wajjin nyaate. Maallaqa irraa haajaa maaliin qaba kun sana yoon gurguradhee majlis san gabbaasee gurguree san caalaa naa bita. Gartee innaa yoon gurguradhee garuu yoon gurgure kana fiifuu kana irra deemee wanna godhe waan itti haajamuuf hin qabu. Haa ta'u malee ana kunoo inni yoon hojii sin garsiifne naan jeemi. An hojiiti yaani isa agarsiisa kun mana qullaadhaan isaarraa fudhadhe mana qullaa keessa mana waan takka kallaa shamisa keessaa fudhatanii akkasi keessaa baafachiisan. Dhiirummaa dhalaadha jeenna tuffateemi dhiirummaa tiyya san hin keessaa baasee mana isaa. Dhageessan namni laal os itti yaadeeti rafee waan takka laalee dubbata malee akkanumaan fut maal leebaa hattoota ajooytu wal geessatan hunda waan kiyyaan jalqaba duraa waan kiyyaan isa gaafadhe akkaataatti waliin kanneen ni beeka akkamirra dhaabbateeti maallaqa kiyya kan naan kennin akkasumatti hidhaa wal baasanii na dhaadatan numaa na dhaadatan anaatan itti dhaadatan bu'aa waan kiyyaan isa gaafadhe. Hateen finne bar dalageetiin fide waan kiyya hateen finne dalageetiin akkasitti turkee mana arabaa dalagee akkasitti fide. Garuu inni dhiiruma dhalaa tumu maallaqa dhalaa nyaachuu sanni beeka saniin tokkoffaadha kana mayyuu isa beeka. Akkaatumaan itti rukutee majnuuna ta'ee gaara galee akka wantaatti gaara keessa taa'uu akkan muqaffalummaa isaati gowwaan akka garan qabne gowwaan shooroo bishaanii nyaatu kun. Akkam na godhuu barbaade sammuu kiyya kana na jijjiiruu fedheese inni sammuu kiyya maana jijjiiran an sammuu kiyya maana jijjiiran ilma namaatiif jecha ani akka waan isatti hinaafuun na see maaliif isatti hinaafu an jaalalaa itti na fideessa fayyadama isaa itti na fidee maaliif isatti hinaafaan tun maalisi waan nyaatamu waan dhugan warri itti hinaaftan juus ni jira an garuu hinaafaan tun maalisin ni nyaadamti moo ni dhugamti maalisin mana meeqaati hinaafaa jechuu osoo hin ta'in duratti akkaataa isa laal maallaqa kiyyoonni gartee isa na hiisisee waa meeqa isa na goosise dafka kiyya kanatti fidee dalageen fide shaffaaxee agartee shaffaaxeetiin fide malee
akkasitti ummata jalaa hateetii miti kan hin fiti. Hurkaa akka buufadhee hirriiba dhabeetiin dalagee akkasitti fiti. Saninni maallaqa maara wajjin nyaan anjaartii isaati moo maal abbaa isaati kan hin wajjin nyaadhu. Na alatulla aleeyka. Baktii naafi isa gaa yookaan isaa jiraata yookaan anumaa jiraata waa lama callaadha sanaa kana keessa. Hattoota ol geessisan hunda. Dhiirummaa isaa saniin gaa hurruma baasee isa Toofiq Obitachaa si baasan eessa dhaqan dhiirummaa isaa saniin mee osoo fuula kiyya duratti mee argamanii. Hattoonni ol geessitu hundi. Haanti maaliif seete saroonni ol geessi. Hayyaa ambar laal nama walitti hin ilaala malee namaa gaditti hin ilaalu. Tamaam dalagadheetiin bula dalagee namni nan bulchu dalagadheetiin bula. Santee garuu namni tokko itti rafeeti itti yaadee waan takka haasa'u malee akkanaanii miti. Muqaffala gowwoota gowwaa hoolaa bituun takka godhan akkam godhanii itti himamee. Hidhee miti hidhaa san maallaqa san fidee bayoo ofirraa fixee dubbii sarummaa isaati malee sarummaa isaati tunuu sarummaa isaati najisummaa isaa akkamitti hiriyaan isaa isa ganti. Anin tun waan kiyyaafin isa hidhee waan isaatiif isaniine waan namaa san narraa kafalaadhaati jireenya kiyyaan barbaadaa jee mana isaatti deebuu qaba. Maaf kana wallaale maaf kana dhabe maaliif kana dadhabe akkana jee hiriyoottan isaati kan akkana isa godhe. Hiriyaan namaa yaaddu xiqqoo fi laal akkaanan hin dhiifne ni beekan. Xiqqaattuu guddattuu maallaqa san walitti coranii walitti buusanii yoo inni hin qabaanne irraa kafaluu qaban malee isa na duubaa baasanii wareersuun faayidaa maal qabdiif? Faayidaa takka hin qabdu. Hayyee isaan na jalaa baasan anafee jala qabeenya kiyya kaniin jalaan dhufu amma immoo qabeenya hin barbaadan. Qabeenyuma sanii samidha hin beekan qabeenyuma sanuu hin fedhu waanuma kiyya sanuu maallaquma kiyya sanuu hin fedhu. Fannis qadiyyaan dabbaruu barbaade amma khalaas. Hiriyaasaa isa ganeemi gantuu kan hiriyaasaati kan isa gane. Ifi yaaniiti magaalaa keessa jiraatan dalagatanii bobbaanii galan. Inni gowwichii fi gaara gale. Leeshitti mana hidhaatiif baas maaliif baas obboleeyyan keenyarraa kafaltanii waan namni dubbachaa ooluuf yoo jee maallaqa sanfirraa kafale. Maaltu dhaga'ama? Maali wanni akkanumaan ka'ee jala dhufu gowwaa akka garan qabne wannummaan abuu akkuma godhansa waan majnuuna. Maaliif inni isa barbaade maallaqa kiyyaan isa barbaade malee waan takka waan isa barbaadeef qaba hin qabu. Haa ta'u immoo maallaqa kiyya arrallee borullee hin fedhu fannis qadiyyaa dabbaruun kiyya waan hin oolle. Agartee qadiyyaa dabbaruun kiyya waan hin oolle. Amma immoo ol deebi'ee hoggaa jaartii mana keessattu moo jaartiin isaa yoo dogoggora qabaatte tasgabbeessee haasaysiisee gatteessisee jaartii isaa tasgabbeessuu qaba malee mana keessatti akka halloo difaatti lafarra shorreessuu qaba. Intala dhalaati barisiin uleerraa yoodhaan uleerraa nabdu firraa dha'uu hin dandeessu. Wajjin huccuu yaafatanii wajjin bulan halkan yoo gatteessisee qaalii isaa biran hin kuttu gatteessisee gorsee akkana waan akkanaatti wal dhibnee jechee himeef yoo gatteessisee tasgabbeessee jaartii isaa kan akka halloo difaatti lafarra shorreessu. Horiin loon afaanii lafa dheedaa kun ilmoo namaati bar maal itti fakkaatte dhiiroo miskiin wallahi. Wayi waan hin galiniif jira. Hanga gaangeen daltuu maaltu galaafime kana muqaffala gowwaa hiriyaansaa akkana gootu. Dheengadda baasee maaliif sitti hin dhufin dheengadda? Maaliif sitti dhufanii maaliif akkaataa namni akka namni sitti hin dhufne maas hin godhin akkaan anas sitti hin dhufne maas hin godhin. Si baasaniiti akkasitti isiin akka feete haa gootudha wanni asii si baasaniif mana hidhaa keessaa si baasaniif. Angaruu isaan santu na aarse malee rakkoon sirraan ga'u hin qaban. Dhageessee maallaqa kiyyaan si gaafadhe amma immoo maallaqa kiyyaan fedhan maali inni maallaquma sanuun beekon. Sawwallaalta taanaan firraan si dhorka dhibbaa dhibbatti firraan si dhorka garuu ilmoo namaa mana keessatti hin cinqin
miskiina dheengedda gaaraayin si galchee arra dura gaararraa si galcheetiin ilma namaatti si idee miti arrammoo miskiina cinqin kaa'o argatteetu miskiintitti maa cinqite tasgabbeessi jaartiteeti gatteessisi tasgabbeessi wajji haasa'iti karaarra deeffadhu miskiintitti hin cinqin arraan tana dheengedda gaaraa galteeti isiin ammaa tana namas si maknaan gaaraa si galcheetiin namas si makee arraan tana nama taatee isii mari'attee fuutee isii mana keessatti humtaa gowwaa horii akkuma akkam gogi dhamaan dhama gaazaa warreettan dhugaadhaa warreettan arrabaa fi waan hunda naan jechaa jirtan an haqa kiyya irratti hin falmachaa jira haqa kiyyaan falmachaa jira akkaan fedhayyoon kannees akkaan fedhayyoon dhiises haqa kiyyaan falmachaa jira garuu isin warreettan na arrabsitanis galatooma rakkoon qabu an immoo waan hedduu naan jechaa jirtan baga na arrabsitan anaa ifa arrabse kana hundaa'u ana gartee bakka inni jirutti gaaratti itti dhaqee